Artistii jaallatamaa fi beekamaa Artist Taaddalee Gammachuu wallee haaraadhaan dhufee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya bagar chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha har'a immoo wallee haaraa fi odeeffannoo waa'ee artistoota keenyaa illee waan warroota gidduu kana dhufaa jiranii fi kan dhufuutti jiran illee isinii qabannee jirra jechuudha. Egaan daawwattoota keenya amma dhumaatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenya sabiskiraayib hin godhin jirtan sabiskiraayib sana cuqaasuudhaan diimaa sana irraa balleessa. Akkasumas illee laayikii tuquudhaan immoo sheerii godhaa. Akkasumas sooshaal miidiyaa qabdan irratti illee sheer godhaa. Koomentii jalatti immoo yaada keessan barreeffachuun irraanfatinaan siniin jedha. Gara viidiyootti sinaa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu Taaddalee Gammachuu artistiin Taaddalee Gammachuu uummata bukkeetti beekamtii hedduu fi jaallatamummaa hedduu warroota qabanidha jechuudha. Egaan artistii kana hundumti keenya durii kaanii wallee artistii afaan Oromoo mallee kan guddisaa wallee bichaa osoo hin taane afaan Oromoo illee warroota guddisaa turanidha jechuudha. Artistoonni keenya kun artistoota kanneen Taaddalaa Gammachuu fi hedduun isaaniillee jiru jechuudha. Isaan keessaa warra tokko jechuudha. Artistiin Taaddalee Gammachuu wallee garaagaraa baasuudhaan illee uummata bukkeetti illee jaallatamummaa hedduu kan qabudha. Artistiin keenya kun wallee haaraa dheengadda kana dhufeeni bara baraan kan jedhu YouTube chaanaalii mataa isaa banatee irratti gadhiifatee ture jechuudha. YouTube chaanaalii sana irratti immoo viyuu miliyoona 4 ol kan ilaalamedha jechuudha sirbisaa suni. Egaan daawwattoota keenya artistiin keenya kun immoo amma wallee haaraa, wallee bareedaa, wallee lubbuu koo kan jedhu aadaa Oromoodhaan kan miidhagee fi aadaa uummata Oromoo sirriitti kan calaqqisiisuun qabatee dhufaa jira jechuudha. Artistii keenya kana akkamitti simattu siniin jecha warroonni akka inni dafee dhufu barbaadan illee koomentii jalatti lakkoofsa 3 barreessaa siniin jenna. Egaan daawwattoota keenya yoom dhufa artistiin keenya kun kan jettaniif immoo artistiin keenya jaallatamaa fi beekamaan kun qaammee jala yookaan qaammee keessatti akka gadhiisuuf jiru waadaa galeera jechuudha. Artistiin keenya kun amma sanatti viidiyoo isaa minaaminii ediitii gochaa jiru. Artistiin keenya kun wallee kana karaa feesbuuk isaa akka maxxanseeni artistiin kun sirba haaraa kana qaammee keessaa yookaan qaammee jala nan gadhiisa jedhee jira jechuudha. Kanaafuu dhaqaatii YouTube chaanaalii isaa sabiskiraayib godhaa isiniin jenna. Warroonni chaanaalii keenya kana sabiskiraayib hin godhin sabiskiraayib godhaa. YouTube chaanaalii isaa yookaan YouTube chaanaalii liinkii isaa koomentii jala yookaan description boxii keessan sinii kaa'aa attanii achi ilaaluu dandeessu jechuudha. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon har'a qabanne kana ture. Amma waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha amma viidiyoo kan biraa walitti deemnutti gama kiyyaan nagaatti.